السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرتو قالوني في قارون المال رومو إدلا الدنيا رتركم تاني بقنا قاعدة تاني ربي ساعتنا سنجهي أنا كما قلت نجا قلت الحمد لله قالت ربي سنين جرا بقنا قاعدة تاني سنس أكنا قاعدة تان أبديك أبا أنا تموت بيدا وري تموت ما تيجا هيديو دك قالتهما ورجنا هراو gara channel kiyya dhuftan kootanatti dabalama maatii kiyya ta'aa subscribe like gochuun maatii kiyya ta'aa isiniin jedha waan beenurraa wal barsiifnaa waan wallaalleerraa wal gaafannaa isiniin jedha qaqqaaleewwanii fi gaggaareewwan keenya walaa jajjabeessinuu wal tuffachuu dhiibnee xiqqamatu guddateetiin iddoo guddaallee gahuu danda'a ta'aa isiniin jedha hunda keenya walaa jajjabeessinuu mata dureen tiyyaa akkuma beekamu godhu duriiti yookiin sheekoo afaan Oromooti kutaa afurii ilaalleerra kutaa shanaffaa qabadhee isiniif dhiyaadhe kutaan shanaffaasis mata dureen isaa qeerransaa fi abbaa gaaguraa jedha godhu duriiti asuma soduu dangara odichaatti isin dabarsa isiniin jedha qeerransaa fi gaagura gaaf tokko qeerransiin hoolota qotee bulaa tokko nyaatee fixe qotee bulaan kuni qotiinsa isaa fixee yommuu manatti galu qeerransi kuni hoolaa isaa utuu nyaatu waan argeef eeboo isaa fudhatee qeerransa duukaa bu'e qeerransi kunis yaa lubbuu na baasi jecha utuu fiiguu karaa irratti namticha gaagura baatee deemu tokkotti arge maaloo gaagura kee keessa na dhoksii yoo isaan nagaafatan hin argine jedheen kadhate namtichis qeerransa kana gaagura isaa keessa dhoksee namtichi yommuu gaafatu hin argine jedhee achii boodas gaagura banee dabaruun bahii soqi jedheen gaagura keessaa gadi baasee qeerransi gaagura keessaa bahee ati agabuu koo gaagura keessa na tursiifte sin nyaadha jedheen namticha qabachuuf ka'e namtichis qamalee tokko argee qamaleen haa murteessitu dubbii keenya itti himannaa jedhe achii booda abbaan gaaguraa fi qeerransi qamalee bira deemanii haala isaanii itti himatanii qamaleenis balleessaa qeerransaa akka ta'e beektus waan qeerransa sodaatteef maal itti murteessituu yaadde obbo qeerransoon mee yeroo namtichi baqattee dhuftu akkamitti gaagura keessa seentee jettee gaafatte jennaan qeerransis gaagura keessa seenee itti argisiise qamaleenis namtichaan mee namtichoo akkamitti afaan gaagurichaa hiitee jettee gaafatte namtichis afaan gaagurichaa jabeessee hidhee jedhe achii booda qamalee yaa namtichoo murtiin kan keetiidha ulee harka kee jiru reebii ajjeesi jettee namticha gaagura keessatti qeerransicha uleen reebee ajjeesee jedhama. Obboleeyyan tiyyaa oduun tiyyaa asumatti gabaabbatti isinitti dheeressuu hin barbaadu qeerransaa fi abbaa gaaguraa asumatti dhaabbatti jechuudha. Maaliif karaan sobaan darban gala nama rakkisaa jechuudha waa irraa hubattanii yookiin waa irraa barattan jedhee abdii qaba inshaallah aga kutaa jaaffaa walitti deemutti turtiin keessan nagaa keessa sinaa ta'u namni gara chaanaala kiyyaa dhuftan haaraa subscribe like godha warri maatii taatan ammoo like yeroo hundaa godhaa isiniin jedha nagaa keessa naaf jiraadha gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti gaafadhaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh amaanillah